Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenyaa kaarraaf qabannee qopheeffannee dhiyeeffanneerra. Jalqaba irratti hangafoota oduutiin jalqabama. Iraan haleellaa Israa'el buufata waraanaa irratti raawwatteen loltoonni lama ajjeefaman jette. Oduma gidduu gala bahaa kanaan Israa'el argama keenya kaartaa addunyaa irraa haquuf yaalaa jirti. Filisxeemonni karoorri jeneraalota kaaba Gaazaa qulqulleessuuf hojjetamaa jira jedhan. Israa'el Iraan keessatti haleellaa qilleensaa raawwachuu erga eegaltee jalqaba onkololeessa guyyaa 26/2024 haleellaa haluu bahannaa eegaluu isii gabaafameera. Amma bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti yoo ceenu Iraan haleellaa Israa'el buufata waraanaa irratti raawwatteen loltoonni lama ajjeefaman jette. Waraanni Iraan haleellaa qilleensaa Israa'el buufata waraanaa irratti xiyyeeffatteen loltoonni lama ajjeefamaniiru jedheera. Israa'el haleellaa ishee xumuree jettee fi haaloo ba'uu akka hin qabne akeekkachiiftee booda waraanni Israa'el haleellaa ji'ootaaf Iraanii fi bakka bu'oonni ishee naannicha keessatti raawwataman jedheef deebii kennuudhaan dilbata ganama sa'aatii 2 booda iddoowwan waraanaa Iraan keessa jiran rukutte. Dhuma tarree sa'aatii muraasaa booda waraanni Israa'el haleellaa kana xumuree kaayyoo isaa galmaan ga'eera jedheera. Ministeerri dhimma alaa Iraan haleellaa dacha'ee ishee irratti raawwatameen booda gochaa weeraraa alaa irraa of ittisuuf mirgaa fi dirqama qabdi jedheera. Waajirri muummee ittisa qilleensaa Iraan ibsa kenne buufataaleen bulchiinsa Ilaam Kuzistaanii fi Tahraan keessatti jiran rukutamaniiru garuu haleellaan kun milkaa'inaan mormameera jechuun mirkaneesseera. Oduma wal qabatuun Israa'el argama keenya kaartaa addunyaa irraa haquuf yaalaa jirti. Filisxeemonni karoorri jeneraalota kaaba Gaazaa qulqulleessuuf hojjetamaa jira jedhan. Hedduun isaanii haleellaan haaraan marfamuu cimsuu waliin pilaaniin uummata hafee buqqisuuf hordofaa jira jedhanii amanuun hospitaala irratti dhukaasa banuun gaddisaawwan ibiddaa qabsiisan dhiirotaa fi ijoolleen dhiiraa maatii isaanii irraa adda baafamanii konkolaataa waraanaatiin fudhataman. Waggaa tokko waraana Israa'elii fi Hamaas booda namoonni nagaa kaaba Gaazaatti maxxananii haalli kun yeroo kamiyyuu caalaa hammaataa ta'uu dubbatu. Israa'el naannoo kana naannoo hafee irraa kutee ajajaa baqachuu erga kennitee asi namoonni gara 400 ta'an magaalaa Gaazaa fi magaalota naannawa ishee keessatti hafaniiru. Gariin isaanii gonkumaa akka deebi'an hin hayyamamu sodaachuun mana ba'uuf fedhii hin qaban, kaan immoo miseensota maatii manguddootaa yookiin qaama miidhamtootaaf jecha bakka sanitti turuuf murteessan. Lammiileen nagaa daandiiwwan gara nageenyaa kibbaatti geessuu nageenya akka hin qabne gabaasan. Dhukaasa isnaappeeraa fi humnoota Israa'el to'annaa jala oolchuu kaasuun amma namoonni hedduun Israa'el haleellaa qilleensaa fi lafa irraa haaraa naannoo sana irratti raawwateen hojii kana xumuruuf yaalaa jirti jedhanii amanu. Kunis erga onkololeessa 6 jalqabee yoo xiqqaate namoota 800 galaafatee uummanni hafee akka baqatu dirqisiisuuf jecha goolama kana cimsuu fi gargaarsa addaan kutuun yaada karoora jeneraalota jedhamuun beekamu keessatti ibsameera. Ji'a darbee mootummaa Beniyaamin Netaniyaahuuf dhiyaate. Tooftaaleen akkanaa yakka waraanaa waliin walgitu jedhu ogeeyyiin. Namoonni deebii jalqabaa kennan kaaba Gaazaatti hojii isaanii guutumatti dhaabsisaniiru erga hojjettoonni xayyaaraa haleellaa xiyyaaraatiin miidhamanii yookiin waraanaan unkaanfamanii fi motorri ibiddaa isaanii inni dhuma dhukaasa taankiitiin barbadaa'ee booda hospitaalonni rakkatan 3 naannoo sana jiran meeshaaleen yaalaa hanqina guddaa waan qabaniif dhukkubsattoota kam gargaaruu akka danda'anii fi kam akka du'an gadhiisuu akka qaban murteessuu qabu jedhu. Gargaarsa kennuu irratti uggurri waliigalaa jechuun ni danda'ama. Nyaataa fi bishaan balaadhaaf gadi bu'aa jira jechuudha. Oduu keenya akka xumuraatiin akka maddeen keenya ibsanitti gabaasa Aljazeeraa fi Biluumbargii fi Hindustaan irraa argannee akka gabaasaa turanitti kaleerraa eegalee Israa'el Iraan keessatti haleellaa qilleensaa raawwachuu eegalte. Onkololeessa 26/2024 waraanni Israa'el haleellaan kun haleellaa baatiiwwaniif Iraaniif michoonni ishee raawwataniif deebiidha jedhe. Israa'el sanbata barii keessa eegalee haleellaa qilleensaa Iraan keessatti raawwachuu ukkaamsaa eegalteen Teheraan keessaa dhoowwiinsi dhaga'ame. Waraanni Israa'el haleellaan kun haleellaa baatiiwwaniif Iraaniif michoonni ishee raawwataniif deebiidha jedheera.
Haleellaan daangeffame kunis xiyyeeffannoon isaa bakkeewwan waraanaa akka ta'e beeksise. Waraanni Israa'el haleellaa banuu mirkaneessuu dura miidiyaaleen mootummaa Iraan magaalaa Teheraanii fi naannawa magaalattiitti dhoo'insi dhaga'amuu gabaasaniiru. Torban sadii dura Israa'el lafa Iraanii irratti hoogganaa siyaasaa Hamaas ajjeeftee haaloo ba'uuf Iraan misaa'iloota baalistiikii 200 ol gara Israa'el dhukaaftee turte. Haleellaan Israa'el tibbanaa isa hordofee kan dhufedha. Dubbii himaan waraanaa Israa'el Daani'eel Hagaarii Israa'el deebii kennuuf mirgaa fi dirqama qabdi jechuun himan. Dabaluunis ga'umsi haleellaa qolachuuf haleellaa banuu ishee cimaa ta'uu dubbatan. Michuu jabaa Israa'elii kan taate US haleellaa Israa'el Iraanii irratti raawwattee ofirraa qolachuudha jechuun ibsite. Dubbii himaan mana maree biyyoolessaa US miidiyaa CBS kan US'tti michuu BBC ta'eef yoo dubbatan haleellaan kun haleellaa kana dura Iraan raawwatteef deebii akka ta'e hubannaa jedhan. Haleellaan onkolleessaa tokko Iraan gara Israa'elii dhukaaftee gara caalu waraana Israa'eliin qolatamus hammi muraasaa garuu gidduugalaa fi kibba Israa'el rukuteera. Yeroos Iraan birmadummaan Iraan sarbamuuf aarsaa ta'uu hoogganaan siyaasaa Hamaasiif Israa'el haleeluu ibsitee turte. Dabaluunis haleellaan yeroos haleellaa Israa'el Libaanos keessaa banteef hoogganaa Hizbollaa ajjeefteefis akka deebiitti dhukaasuu himte. Hoogganaa Hizbollaan ala qondaalli olaanaa waraanaa warraaqsa Iraanis ajjeefamee ture. Erga Israa'el haleellaa bantee booda kan dubbatan qondaalli Waayitii Haawus pirezidaantii Joo Baayiden dhagahaniiru hordofaas jiru jedhan. Haa ta'u malee haleellaa sanbata har'aa Israa'el Iraanitti dhukaasuu eegalte irratti US qooda fudhattee hin qabdu jedhan. Miidiyaan mootummaa Iraan dhoo'insi lixa Teheraanii irratti dhagahamuu gabaase. Miidiyaan waraanaa warraaqsa Iraanitti dhiyeenya qabu kun buufatoonni waraanaa lixaa fi kibba lixaa Teheraanitti argaman irratti xiyyeeffatamuu gabaaseera. Hammi haleellaa kanaa fi addatti wantoonni irratti xiyyeeffate ammatti ifaa miti. Miidiyaaleen Iraan haleellaan Israa'el kun miidhaa hin dhaqqabsiifne jechuun gabaasaa jiru. Dhaabbanni aviyeeshinii biyyattii garuu hanga fuula duratti ifa ta'utti balalliin haqamuu ibseera. Miidiyaan Sooriyaa akka gabaasetti immoo haleellaan qilleensaa Israa'el buufataawwan waraanaa giddu galeessaa fi kibba Sooriyaa jiran irrattis xiyyeeffateera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee kanuma hanga odeeffannoo waqtaawaa ta'e kan giddu galeessa bahaa fi biyya keenya guutuu addunyaa irraa maddeen oduu gabaastota miidiyaa amanamoo kanneen akka Aljaziiraa fi BBC, Addis Istaandaardii akkasumas Taayimii fi maddeen amanamoo irraa qindeeffannee guyyaa guyyaadhaan isin biraan kan geenyu ta'a. Waan faana turtaniif galatooma.